Deebiidhaan bultiin nagaan irra dhaggeeffattoota keenya yeroo odeeffannoon ispoortii simbraanii geenyudha 8330 banaadha saafaa dursanii yaada keessan nuuf barreessuu dandeessu dhimmoota odeeffannoo biyya keessaatiin kan eegallu taphoonni Premier League Itoophiyaa torbee shanaffaan istaadiyeemii Bahar Daaritti geggeeffamaa jiru taphoota torbee kanaatiin booda gara Dirree Dhawaatti akka ce'u ni beekama taphoonni Premier League Itoophiyaa kan torbee kanaatiin booda jechuudha har'a taphoota lamaan itti fufaa sa'aatii 7tti Bahar Daar laga Xaafoo laga Daadhii keessummeessa sa'aatii 10tti ammoo Machaal Madin Itoophiyaa wajjin taphatu kan Bahar Daariif laga Xaafoo hamma ta'e tokko ilaaluu fi Bahar Daar taphoota lamaan darbaniin qabxii 3 milkeeffachuu hin dandeenye garuu Bahar Daariin caala amma taphootaas dhiyootiin rakkoo keessa kan jiru baranaa gara Premier League Itoophiyaatti kan guddate laga Xaafoo laga Daadhiidha kan inni fakkaatu laga Xaafoo laga Daadhiin torbee jalqabaa lamaan tapha jalqabaa mo'atee isattaanu erga qixa baheen booda ga'umsa baay'ee gadaanaa ta'edha kan mul'ise taphoota lamaan darbaniin ammoo faallaa taphoota jalqabaatiin jechuudha liigii olaanaarraa kilaboota ol guddatan lamaan Madin Itoophiyaa fi humna ibsaatiin mo'ameera kilaboota guddatan kan mo'amu qofa otoo hin taane haalli itti goolii keessummeessuu sochiin taphaa inni mul'isaa ture cimina liigichaa reefuu arguu akka eegale kan agarsiisudha sochiin taphaa kan laga Xaafoo laga Daadhii qindoomina laafaadha kan argaati turre taphoota lamaan darbaniin kanaan alatti ammoo taphattoonni hedduun isaanii kubbaan yoo isaan bira geessu maal hojjechuu akka qaban waan daran hubannoo qaban hin fakkaatu waan hojjechuu qaban qubaa hin qabanu kanaan alatti kubbaa dheeraadha yeroo baay'ee taphachuu fi kan isaan yaalanu baay'inaan ammoo kubbaawwan dheeraa isaan taphatan kunneen salphumatti garee faallaa bira gahu kun ammoo deebisee yeroo isaan gatii kaffalchiisu argineerra kanaan alatti ammoo xiiqiidhaan morkatanii si'atanii kubbaa garee faallaarraa buufachuu fi sochiin taphaa isaa mul'isan baay'ee laafaadha kanaan alatti rakkoo muuxannoo dhabuus akkasuma garicha keessatti akka jiru taphoota darbaniin argineerra akka gareetti taphachuu wajjin wal qabate hanqina qabu tapha har'aa kanaan tapha Bahar Daar wajjin sa'aatii 7 irratti morkatu irratti furee dirreetti deebi'aa kan jedhu kan ilaallu ta'a tapha sa'aatii 10tiin Machaal Madin wajjin taphatu Madin Itoophiyaa Gabra Madin Hayilee bara 2010 waggaa 4 dura Jimma Abbaa Jifaariin shaampiyoonii Premier League Itoophiyaa nama taasisanii leenjii Madin Itoophiyaanii taphoota 3 darbaniin ga'umsa addaa mul'isaa taphoota sadanuu mo'atee ture jalqabbii gadaanaa ture taphoota torbee jalqabaatiin kan inni mul'ise amma garuu liigichaan numaayyuu tarii har'a yoo mo'ate dursaa liigichaa Qiddus Giyoorgis wajjin qabxii 12 qixa kan qabaatu ta'a Machaal ammoo torbee arfaffaadhaan Faasiliin mo'atee ture liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 12 Madin 9 kan inni ittaananii jiranu Madin har'a yoo mo'ate akkuma sila kaase qabxii 12 qixa Qiddus Giyoorgis qabaata Hadiyyaa Hosaanaa fi Adaamaan qabxii 7 qabu kilaboonni biroos 7 qabxii kan qaban jiru laga Xaafoo laga Daadhiin sadarkaa 13ffaarra kan inni jiru amma tarii qabxii 4 qofa qaba kilaboonni haga isaan taphanne jiru tarii haala kana keessatti akkamiin kan inni har'a injifatee ol deebi'uu danda'u yookaan immoo sadarkaa isaa ol fooyyessee turtii isaa Bahar Daar xumura kan jedhu kan eegamu ta'a kaleessa taphoota lamaan itti fufee akka ture ni yaadatama Premier League Itoophiyaan kuni walqixxeef Bunni Sidaamaa taphatanii Bunni Sidaamaa goolii Indaala Kabbada daqiiqaa 82ffaa irratti galcheen mo'achuu isaa kan yaadannudha qabxii tokko qofa qaba ture Bunni Sidaamaa kaleessa mo'achuu isaatiin qabxii isaa 4 gahateera tapha biraatiin tapha baay'ee si'ataa turee fi morkiin jabaatti mul'ateen Faasiil goolii 1-0 Qiddus Giyoorgis injifatee goolii daqiiqaa 44ffaa irratti Taaffasa Salamoon galcheeni Faasiil kan inni mo'ate Qiddus Giyoorgis taphoota jalqabaa arfan darban Bahar Daaritti mo'ateeti kan ture kaleessa garuu tapha xumuraasaa Bahar Daaritti taasisee injifatameeti kan inni turtii isaa Bahar Daar goolabee Zarihuun Shangataa leenjisaan Qiddus Giyoorgis daqiiqaa 90 morkii gaarii daawwattootaaf hawwataa ture mul'isneerra garuu ammoo dogoggoroota nuti uumneen goolii keessummeessine yaada jedhu taphichaan booda kenneera dhimma biyya keessaa kan biraatiin abbootiin murtee kubbaa miilaa lammiilee Itoophiyaa 2 gara Sudaan deemaniiru dorgommii waancaa seekaafaa umrii 20 gadii qopheessummaa Sudaaniin akka geggeeffamu ni beekama tapha kana taphoota kanneen dursuudhaaf garas kan isaan deemanii abbaa murtee intarnaashinaala
Haile Yesus Baazazoo fi abbaa murtee gargaaraa Tamasgeen Saamu'eel gara Kaartuum kan deemanii abbaa murtee intarnaashinaala Haile Yesus Baazazoo taphoota Premier League Itoophiyaa Bahar Daaritti taphataman yeroo isaan dursan arginee turre amma gara Kaartuum deemaniiru. Taphoonni waancaa seekaafaa umrii 20 gadii kun biyyoota 7 kan keessummeessu. Itoophiyaan ramaddii baa keessatti Ugaandaa fi Taanzaaniyaa wajjin jirti. Ramaddii A jalammoo Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Sudaanii fi Burundiin waliin morkatu. Jimaata dhufu dorgommiin kun kan eegalu egaa Haile Yesus Baazazoo fi Tamasgeen Saamu'eel abbootii murtee Itoophiyaa irraa gara Kaartuum deemanii taphoota waancaa seekaafaa umrii 20 gadii kana taphachiisanudha. Odeeffannoo kan biraa tokko simbiraan ga'u Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa jalqabbii taphoota kilaboota liigii olaanaa ilaalchisee kilaboota waliin marii akka qabu beeksiseera. Boru Finfinneetti ganama sa'aatii 3 jalqabee kilaboonni bakka bu'oota isaan ergan bakka isaan argamanitti akka marii taasisuudha kan himame. Kilaboonni pirezidaantii yookaan hojii geggeessaa isaanii akka erganu kan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksise. Dhimmoota marii jedhe keessaa inni tokko dhimmoota adeemsa bulchiinsaa waan ta'uufi namoonni ergaman kilaboonni liigii olaanaa garasitti yookaan walgahii kanaaf erganu xiyyeeffannaadhaan filatanii pirezidaantii kilaboota yookiin immoo hojii geggeessaa kilaboota akka ergan yaada jedhu kaaseetti kan inni jiru. Dhimmoota baargama argannetti ceenaa taphoota Champions League kilaboota Awurooppaatiin kaleessa Manchester Cityin dursee ramaddii irraa darbuu beekatus goolii otoo hin galchin Borussia Dortmund wajjin goolii malee addaan baheera. Chelsean injifateera. Real Madrid akkasuma mo'ameera. Juventus ammoo mo'amuu qofa otoo hin taane taphoota waancaa Champions Leaguein ala ta'uusaa beekateera. Hirmaannaadhuma taphoota liigii Awurooppaa liigii sadarkaa ittaanu lammaffaarra jiru argachuusu tapha xumuraa akka eeggatu ilaaleera. Taphoota kanneen ramaddiidhaan haa ilaallu. Ramaddii FC RB Salzburg Chelsea wajjin taphatee Chelsean goolii 2-1 mo'atee deebi'ee. Taphuma ramaddii kanaa kan biraatiin Dynamo Zagreb AC Milan keessummeessee Milan goolii 4-0 mo'atee deebi'eera. Tapha Salzburgiif Chelsea ilaaluudhaaf goolii galchuun dursa kan qabate Chelsea ture. Matteo Kovacic daqiiqaa 23 irratti fageenya naannoo meetira 16 ta'urraa kubbaa inni rukute galee Chelsean dursa qabate. Boodarra garuu dursummaadhuma Chelseatiin boqonnaa baanii boqonnaa deebii garuu daqiiqaa 48 irratti Junior Adamu Salzburgiif goolii galcheen tokko qixa ta'anii turanii. Booda Kai Havertz kubbaa Christian Pulisic isa biraan gahe daqiiqaa 64 irratti galchee Chelsean goolii 2-1 Salzburg mo'atee deebi'eera. Marsaa itti darbeera ramaddii isaa dursaa Chelsean. Gama biraatiin tapha ramaddii jalqabaatiin mo'amee akka eegalame ni yaadatama. Chelsean amma tokkoffaa ta'ee ramaddii isaarraa darbeera. Chelsean Graham Potter leenjisaan Chelsea haala kanaan jalqabbii gadaanaarraa amma of fooyyessine ramaddii keenya dursaa xumuruu keenyatti baay'ee gammadeera yaada jedhu kennaniiru. RB Salzburg kilabni Oostiriyaa dirree isaarratti taphoota hundaa 40 darbaniin hin mo'amin imalaati kan inni ture. Amma riikardii isaa kana Chelsean kaleessa jalaa danqeera. Graham Potter jalatti Chelsea jechuudha taphoota 9 utoo mo'amin himalaati kan inni jiru. Garuu miidhamni taphattoota jajjaboo garichaa ammas akkuma jirutti ta'ee garuu Chelsea ga'umsa gaarii mul'isaara jechuun ni danda'ama. N'Golo Kante, Wesley Fofana, Reece James, Kalidou Koulibaly taphattoota shaayii kilabicha keessaa miidhamaan ammas tajaajilaa hin jirredha. Kunis ta'ee garuu kaleessa milkaa'eera. Sochii taphaa hawwataa ture baay'ee hin ciccisne akkasumas morkii bayeessadha kan mul'ate jechuun ni danda'ama. Goolii eegaan Salzburg Philippe Cohen yaalii goolii hedduudha kan inni qole taphattoota Chelsea jala. Fakkeenyaaf Pierre-Emerick Aubameyang jalaa qofa yaaliiwwan goolii 4 kallattii isaanii kan eeggatan. Goolii eegaan Salzburg Philippe Cohen jalaa qoleera. Thiago Silva ammoo kaleessa Chelsea qixa ba'urraa baraareera jechuun ni danda'ama. Kubbaa Pavlovic inni rukute taphataan Salzburg jechuudha sarara goolii irraa deebisee kaleessa Chelseaatti lubbuu horeera. Taphataan sarara ittisaa Chelsea Thiago Silvaan tapha ramaddii kana AC Milan 4-0dhaan Dynamo Zagreb injifate irratti Matteo Gabbia daqiiqaa 39 irratti Rafa Leao daqiiqaa 49 irratti Oliver Giroud peenaaliitiidhaan daqiiqaa 59 akkasuma
Robert Louis Visic daqiiqaa 69 irratti garee ofii irratti goolii galcheera. Chelsea ramaddii kana qabxii 10, AC Milan 7, Salzburg 6, Zagreb ammoo Dynamo Zagreb qabxii 4 qabu. Taphoota xumuraa ramaddiitiin Chelsea Zagreb wajjin taphata, AC Milan ammoo Salzburg wajjin taphata. AC Milan darbuudhaaf Salzburgin wajjin qixa bahu yookiin injifachuutu irraa eegama. Inuma yoo mo'ateedha carraa bal'aa Salzburg tarii kan inni Dynamo Zagreb tarii Chelsea kan mo'atu yoo ta'e idama herreegaatiin darbuuf dhiisuusaa eeggata waan ta'eef tapha ittaanu injifachuu dirqama jechuudha. AC Milan Salzburg wajjin tapha qabuun taphoota ramaddii faatiin Celtic Shakhtar Donetsk wajjin tokko qixa bahanii RB Leipzig ammoo goolii 3-2 Real Madrid shaampiyoonii dorgommichaa mo'ateera. Goolii galchuun dursa kan qabate Leipzig ture dirree isaarratti Josko Vardiol goolii daqiiqaa 13 irratti galcheen dursaati kan inni ture. Achi immoo Christopher Nkunku daqiiqaa 18 irratti goolii lammaffaa galchee 2-0 ture. Booda Vinicius Junior boqonnaa ba'uudhaan dura daqiiqaa 44 irratti kubbaa Asensio bira argate galchee 2-1 boqonnaa bahanii boqonnaa deebii garuu Timo Werner daqiiqaa 81 irratti RB Leipzigiif goolii galchee. Rodrigoon daqiiqaa 94 irratti yeroo taphaa idileen xumurame daqiiqaa dabalataa keessatti jechuudha balleessaa Christopher Nkunku isarratti raawwateen penalty argamte galchee Madrid 3-2 mo'ameera. Madrid caamsa 8 asitti bara darbee asitti jechuudha yeroo jalqabaatiif mo'amuu isaatii sochii taphaa gadaanaadha kan inni mul'ise kaleessa. Leipzig faallaa kanaan akka barbaadetti gara garee faallaa gara sarara penalty Real Madrid irra deddeebiidhaan deemaati kan inni ture. Carlo Ancelotti tooftaa taphaa 4-3-2-1 godhanii Kamavinga sochii taphaa isaanitti fayyadamuuf yaalan akkasuma dogoggora akka ture yookaan immoo akka isaan barbaadanitti sochii taphichaa qindeessuuf akka isaan hin tajaajille argineeti kan nuti jirru. Kamavinga iddoo lakkoofsa 10ti kan isaan fayyadamanii turan kaleessa. Maalumaafuu garuu ramaddii kana Madrid 10, Leipzig 9, Shakhtar Donetsk ammoo qabxii 6 kan isaan qaban. Ramaddii gara Sevilla'an Copenhagen 3-0 tapha injifateen Yusuf En-Nesyri, Isco akkasuma Gonzalo Montiel taphattoota goolii galchaniira. Gama Copenhagenin Kocholavan daqiiqaa 94 irratti kaardii diimaan dirree baheera. Borussia Dortmundiif Manchester Cityin ramaddii kanarraa goolii malee addaan bahanii Manchester Cityin daqiiqaa 58 irratti rukuttaa penalty argate. Riyad Mahrez utuu hin galchin hafeera. Emre Can balleessaa sarratti raawwateen penalty argamte turte. Mahrez penalty 4 as dhiyoo rukute keessaa 3 utuu hin galchin hafeera. Pep Guardiolaan penalty galchuu irratti rakkoo qabnaa inni fooyyessina jedheera. Bara 2016 kilabicha ergaa Pep Guardiolaan qabate asitti Manchester Cityin penaltyuwwan 80 argate kanneen keessaa 25 utuu hin galchin hafeera. Garuu kilaboonni lamaanuu marsaa itti darbaniiru. Pep Guardiola Erling Haaland boqonnaa irratti jijjiiree baasee maaliif jedhamee taphaan booda gaafatamee ture. Qufaan xiqqoo irra ture. Sanaan booda taphicha irratti ammoo taphattoonni Borussia Dortmund miidhama salphaa isarraan geessanii turan jechuun dubbateera. Ramaddii har'aa Benefikaan 4-3 Juventus injifateera. Gooliiwwan Benefikaa Antonio Silva addaan galchee, Joao Mario penalitiidhaan akkasuma Rafa Silva gooliiwwan 2 galcheen Benefikaan injifate. Juventusiif Moisekin, Arkadiusz Milik fi akkasuma Weston McKennie taphattoota goolii galchaniifidha. Gidduutti qophii Simbraan geenye deebina. Andinet Biraanuu Frank Ribery irratti qophiin qindeessee jira. Isa dhaggeeffannee yeroo deebinu qabxii Paris Saint-Germain kan Simbraan ga'u ta'a. Over a decade of special moments. Frank Ribery with an absolute blockbuster. Careers laden with kubbaa miilaa taphachuu dhaabullee mirri fi jaalalliin ani kubbaa miilatiif qabu dhawannaa onnee koo keessaa hin dhaabbannee jalqabarraa kaasee hamman hanga kana beekamtii argadhutti warri na waliin turtan hundi keessanuu galatoomaa. Yaadni kun yaada Frank Ribery'n tibba kana kubbaa miilarraa soorama ba'uusaa wayitaa beeksisuu kenneedha. Nutis qophii ispoortii keenya har'aatiin galmee seenaa Frank Ribery maatii harka qalleeyyirraa dhalatee umrii lamatti balaa konkolaataa muudatirraa fi waggoota 22 darban kubbaa miilan milkaa'ina jajjaboo kuunfate isin biraan ga'u filannee hordofaa.
Garee biyyaalessaa France keessatti fooyituun lakkoofsa 22 kilaba Bayern Munich keessatti ammoo fooyituun lakkoofsa 7 kanan isa yaadachuudhaaf yeroo namatti fudhatu. Saffisni inni dirree keessatti kubbaa waliin qabu maqaa masoo Ferrari jedhu akka argatu taasise. Sarara qarqara fuulduraatti taphataa leenjistoonni hunduu osoo garee isaanii keessaa qabaatanii hawwanii Frank Henry Ribery. Frank Ribery kubbaa miilaatiin milkaa'ina jajjaboo gonfachuudhaan maatii kubbaa miilaa biratti jaalalli horatee fi beekamtiin argate kun jireenya miidhagaa fi haala mijataa keessatti kan eegalee miti. Kaaba France magaalaa Boulogne-sur-Mer namoota jiraatan keessaa abbaa fi harmeen Frank Ribery isaan tokko turanii. Jireenya gadadoo keessa turan mo'achuudhaaf jaalalaan walitti dabalamuun bultii kan ijaarratan abbaan Ribery Francis dhaabbata ijaarsa keessa hojjetanii fi harmeensaa Marie Pierre hojii biroo hin qabne harka abbaa manaa isaanii eeguudhaan waan argameen jireenya isaanii gaggeessas turanii. Haalli inni ittiin sadarkaa kana ga'e gargaarsa rabbiin dabalataa obsaa fi ifaajeessaan dabaalamus maatiin kunneen bara 1983 mucaan argatan Frank Ribery jireenya gadadoo sana keessaa isaan baasuudhaan biyyaa fi safee addunyaa fi nutis fakkeenyummaa isaa kana akkasiniif qoonnuuf sababa ta'e. Frank Ribery balaan konkolaataa gaafan ani umrii lama namudate akkan iddoo kana ga'uuf na gargaareera rabbiin lubbuu koo baasuudhaan balichaan godaannisni fuula koorratti akkaafu kan taasiseef ana namoota biroorraa adda baasuuf fi godaannisni fuula kootii kun qaama kootii namoonnis wanta nani qabuu fi fakkaadhuun na jaalachuu qabu jedha. Godaannisni fuula Frank Ribery irraa gaafa inni ganna lama maatii isaa waliin konkolaataadhaan imaluu balaa mudateen kan uumame yoo ta'u Ribery godaannisaa fuula kootii kanaan baay'een boonaa akkan cimaa ta'uuf na gargaareera fuula koo kanas baay'een jaaladha jechuudhaan balicha yaadata. Ijoollummaa isaarraa eegaluun kubbaa miilaaf jaalala kan qabu Ribery carraa argateen ijoollee mandara isaanii waliin kubbaa miilaa taphachaa yeroo hafeen ammoo abbaa isaa waliin hojii ijaarsa irratti hirmaachaa jireenya maatii isaas deeggaraa ture. Daawwataan fuula isaa gara kubbaa miilatti naannifataa kan guddate Frank Ribery bara 2000 eegaluudhaan hanga bara 2004tti kilaba magaalaa keessatti dhalate Boulogne dabalataan kilaboota France liigii garaagaraa keessa hirmaatan Olympique Alas Rest fi Metz tajaajilee jira. Gartoonni Metz ga'umsa kilaba isaanii keessatti mul'isaa tureen Robert Perezin wal fakkeessaa turanis bara 2005 garuu kilaba isaanii kana gallakkisuun kilaba Turkii Galatasaraytti makame. Ribery waggaa tokkoon booda gara kilaba biroo France Olympique de Marseille deebi'ullee waggaa tokko Galatasaray keessatti dabarseen ga'umsa mul'isaa turee fi saffisa isaatiin deeggartoonni Galatasaray Ferrari jechuudhaan moggaasanii fi milkiin Frank Ribery ega gara France deebi'een booda Olympique de Marseille keessatti eegaluudhaan sanaan boodas Bayern Munich hanga garee biyyaalessa France fulla'e. Wancaa addunyaa bara 2006 garee biyyaalessa France fi Olympique de Marseille keessatti ga'umsa olaanaa mul'isaa tureen dhuma barichaatti badhaasaa taphataa cimaa France kan gonfate ta'uu bara 2007 bariitti ammoo Bayern Munich euro miliyoona 25 Ribery mallatteessifachuu ifoomse. Waggoota 12 qe'ee warra Bavarian Bayern Munich waliin tureen qindoomina olaanaa taphattoota kilabichaa biroo kanneen akka Arjen Robben waliin uumeen godaanbaa isaanii waancaadhaan faayuun dhuunfanis fiixee milkaa'inaa dhandhamate. Frank Ribery taphoota 425 Bayern Munichiif taphateen gooliiwwan 124 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 182 hiriyoota isaa mijeessuudhaan waancaawwan Bundesliga Germany 9 waancaa DFB Pokal 6 fi waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa waancaa mo'amtoota Awurooppaa akkasumas waancaa kilaboota addunyaa tokko milkeeffate. Barri 2013 Bayern Munich waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa Bundesliga mo'amtoota Awurooppaa fi waancaa DFB Pokal itti fudhate. Frank Ribery badhaasa Ballon d'Or eegamullee Cristiano Ronaldo badhaafamuudhaan Ribery fi jaalattoota kubbaa miilaa hedduus kan komachiise ture. Barichaan taphoota 54 gooliiwwan 26 galchuudhaan kubbaawwan goolii ta'an 27 waayilansaaf kan mijeesse Frank Ribery badhaasni kun haqa qabeessaa miti. Kuni anaaf waan akka qabeenya qabdu saamamuuti karaa dogoggoraatiin akka na hin hubanne iddoo kanatti argamuu koof baay'een boonee badhaasni Ballon d'Or kun akkanaaf malus natti dhaga'ama ta'ullee filannoon wal qabatee duuba isaa siyaasatu jira jechuudhaan komate. Frank
Ribeerin bara 2019 Bayern Munich ega galakkiseen booda gara Italy imaluudhaan hanga bara 2021 Fiorentinaaf taphachaa turuudhaan sanaan booda ammoo ega Salernitaanatti makameen tibba darbee ganna 39ffaatti kubbaa miilarraa soorama ba'uu beeksise. Frank Ribeerin walumaa galaan waggoota 22 kubbaa miilaa taphachuudhaan dabarseen taphoota 713 gooliiwwan 167 galchuudhaan kubbaawwan goolii ta'an 249 hiriyoota isaa mijeessuun wancawwan 24 milkeeffachuudhaan kubbaa miilaa taphachuutti nagaa dhaammate. Odeeffannoo ispoortii dhaggeeffachaa turtanii taphoota Champions Leaguetiin qabxiiwwan galmaan isin biraan gahaa ture ramaddii har'aa Juventus kaleessa Benefikaan mo'amee dorgommichaan ala ta'uusaa kaasneerraa Max Allegri ari'amuu danda'u jedhamaa jira. Taphataan Juventus duraanii fi Arsenal akkasuma garee biyyaalessa Frontieri Daniel Henry ammoo Juventus Massimiliano Allegri ari'uu hin qabu yaada jedhu kaaseera. Kaleessa Paris Saint-Germain ammoo Maccabi Haifa Stade de Francisti keessummeessee goolii 7-2 mo'atee Lionel Messi goolii magalche Kylian Mbappé da goolii wal lamaan inni galche mijeesse kan kennee fi Kylian Mbappé akkasuma goolii galcheera. Neymar Goldenberg garee ofii irratti akkasuma Carlos Soler taphattoota gooliiwwan 7 Paris Saint-Germain galchanidha. Paris Saint-Germain taphoota ramaddii Champions League 11 darban hundaa mo'ateera. Marsaattaa nutti darbeera jechuudha. Leo Messi silaa haatriikii hojjechuu danda'a kaleessa garuu dagaleen goolii jalaa deebiseera. Walumaa gala immoo gara France erga deemee Paris Saint-Germainiif waliigala gooliiwwan galcha 50 gaheera. Har'a taphoota Champions League eegamanu ramaddii har'a Ajax Liverpool wajjin Napoli Rangers wajjin taphatu. Ramaddii barraa Club Brugge sa'aatii 1:45tti Porto wajjin Atletico Madrid ammoo Bayer Leverkusen wajjin morkatu. Madrid ofii mo'ee Portoon akka injifatamu ni eega jechuudha. Ramaddii irraa darbuuf carraansaa jiru bal'ifachuuf ramaddii carraa Inter Milan Victoria Pleasant wajjin sa'aatii 1:45tti taphatu. Barcelonaaf Bayern Munich waliin morkatu. Bayern Munich 12 qaba, Inter 7, Barcelonaan qabxii 4 qabataniiti kan isaan jiranu. Tapha ta'a kan Barcelonaa fi Bayern jedhamee eegama. Eintracht Frankfurt ramaddii daarra Marseille wajjin taphatu. Tottenham ammoo Sporting Lisbon wajjin morkatu. Antonio Conte kilabichi jijjiirraa taphattoota ji'a majjii irratti hirmaachuu qaba yaada jedhu kaasaniiti kan isaanii jiranu. Odeeffannoowwan ispoortii keenya xumurre.